Ashama harka fuunee daawwattoota fi kabajamtoota keenya amma bullee jirra jechuudha. Akka guyyaa kaleessa sa'a 9 buunee erga sanii galgala irra garana dhufne amma bullee jirra bareellee arginee jirra. Kanaaf ka asitti argaman jaallonni tiyya qaqqaaleen magaalaa Finfinnee keessatti asitti kana biratti argita kun Usmaan Gartaan jechuudha. Asitti aktara keenya guddaatu jira. Asiin immoo Yaasin Oorootu jira. Abbaa biyyaa biyya abbaa isaa galee jira. Karaa biyya abbaa isaa jira jechuudha. Kan jiru eessu jirre amma boolee 22 yaan isa boolee 22 akka Amaarifaatti kun boolee 22 namu. Okay, akkana jedhama kanoo biyya bulbulaa jira jechuudha. biyya bulbulaa jira. Okay, nu wayyanna qabe ujuma yoo barsiifne malee amma gabbuune ammas kan jiru jechuudha. Hanga silaa mooraa keessa waan baanis natti fakkaatu hin baane miti. Mooraa yoo inni yookaan ammoo dhaabbata masqalii addunyaa ayoomii qajaamu isaanii nu galchee ichi keessa jirra. haa ta'u garuu ijoolleen teenya poolisoon taate kunis booleetti haala bareedaa nu simatanii haa galatoomanii. haa ta'u garuu asittillee bakka bareedaa nu qubachiisanii warreen biyyaan baa keessa jirtanis akka biyya keessanitti deebitan. maaliif biitti bareeddee jirti, biitti toltee jirti. tolu waan biraa osoo hin taane mukkeenumaa fi akkasumatti illee gaarreen biyya keetii kana yoomii kan ilaaltu taate hedduu bareedaadha. Akkasii kunoo manni keenya asasuma jira, fooqiin gurguddoon asasuma irra dhaabbatti, manni wantaan maraganis Awurooppaan maraganis asuma jira. Yoo rabbi jeegaa biitti tun Awurooppaa taate waan inni hundarra jaaladhee manneen kana osoo hin ta'in qulqullina karaa isiiti. maaliif hoddaa yookaan ammoo wanni kuusiin karaarra gadan tokko hin jiru. nuti amma baadiyyaa jirra amma booleen jechuun gaa baadiyyaadha. yoo magaalaa keessatti gabbuun egaa maalayyaa gaa kan asittuu baadiyyaa kana qulqullina qabdu. sababni isaa gaa nuti waan yaman irraa dhufneef jecha qulqullina qabdu yoo mana koo fiidoo keessatti argitan sanitti wanni na gammachiise ganamaan kee qulqullina isiiti. saa booda akka taate hin beeku garuu ganamaan bareedduudha. saa booda wajjuma laallama. Okay, yaadi dabalataa immoo yoo asii galaatu diishilleen baay'isee babbareedaa jechuudha. Dhaloota hedduu harkisuu dandeessanii hedduu namatti toltu miidhaginni magaalaa. Itoo saayitii isaa irra hedduu immoo arab saayitii karaa ta'e. Kanaafuu yaal saayit taatu itoo saayit taatu diishii hin beeknu garuu biyya keenyatti naati aduun isaan baatee biyya kanatti. akkuma biyya sanitti baatee jechuun fakkeenya ilaalita gara garatti beekna. Aywa akkana baatii sanarra amma asiin ba'u jirti isa. Lixni karana jechuudha. Saniifuu fuula itoo saayitirra jira, fuula arab saayitirra jira. wanta naa jechuun arab saayitoo sun taanes naayil saayit akkasii gaaboo biitii teenya boo'atis alhamdulillah. Biyyi keenya baay'ee bareeddi, namatti tolti haalaan. Kanumarraan egaa warroonni biyya namaa keessatti rakkataa jirtanii rakkoo keessattuu warri biyya Suudii fi biyya Yaman keessatti rakkataa jirtan gaa biyyi keenya kana fakkaatti keessa dhuftanii ilaali hojjettanii jijjiiramuu dandeessanii biyya namaa keessattuu warri ardii Eeshiyaa keessatti rakkataa jirtan dhiistanii biyya keessan dhuftanii galtanii jijjiiramuu dandeessanii. Kanaafuu amma kun akkasii kootaati biyya keenya. Akkasigaa isaa ta'u akkasigaa warroonni biyya namaa keessatti rakkataa jirtan mana hidhaa keessatti gocha hin taane sinirratti raawwataa jirtan dhiisaati biyya keessan galaati hojjedhaati jijjiirama jenna kaa. Okay, galatooma isin jecha hiriyoon tiyyas hedduu jira baay'ee as jiranii jechuudha. Baay'isee namatti tola. Kanaaf magaalaa Finfinnee kana fakkaatti jechuudha. Boolee 22 yookiin 22 jirra jechuudha. Kanaaf ani gara kiyyatti hedduu gammadee jira. maaliif yoo jettan shabakaa biyya saniitirra immoo shabakaa biyya kanaa wayyaa maaliif yoo jettan daqiiqaa muraasa keessa gadhiisaa jechuudha. Kanaaf amma gara biraatiin immoo obbo Marru yookiin Safwaan ispoortiirra jira. maaliif yoo jette manni kun baay'isee xiqqaadha. sababa saniif qaamni isaa akka wanta hin taane ispoortiirra jira sa'a kanatti. ammarraa fayyinee jirra baramma olii kanaafuu ispoortii eegallee jirra dalee buufaa hunda biyya teenya gallee maal yaadna boo maraatuun duraanii nurraa huttee fayyinee jirra. amma ispoortii waan takka biyya teenya guddisuufis gartee qophiirra jirra. dhugaa warreen gartee biyya Yemanitti an ammaas irra deebi'eetumaa isiniin warreen biyya Yemanitti gizee boolee buutan karaa dirree waraanaa isin oofan maarree isiniin jaansan haftan warri nurraa haftan akkas yaaddanii wanni takka hin jiru. biyyi teenya nagee kijiba wanni san dhugaa jirtu walitti himna waan biraa nuti keessan seennu nuti biyya tanaas ka dhufneef ka duraanis ka baaneef nama ajjeesnee takka waa balleessineet himi.
ammaas deebine biyya teenyatti ammoo dhugaa jirtu isin himna waa takkan jiranii hijiba nagaan kabajaanii fidanii nu faayanii waajjira OMN jirra amma kanaafu warri akkas jettanii nurraa haftan kottaa karaatti aanu hin hafina dogongoroonni kun kanaafu warri akkas jettanii nurraa haftan hiriyoota keenya hedduu hafe maaliif waan hiriyoota keenya taatanii fi kanaafu isiniin jenna malee silaa haa ta'anii isiniin jenna hiriyoota keenya garaan nu hin danda'u haatanii nu jala haftan kottaa karaatti aantu galmeeffadha waa takka hin jirtu wallaahi biyyi teenya nagiya yoo itti hojjette biyya daleedee keessa guddachuu dandeessu hatta wammaan nuti biyya arabaa binnu nuti amma huccuu maarree waa kophee fi'annee dhufne asitti gatiinsaa irra bu'aadhaa irra bareedaa kophee gartee halloo gartee aslii biyya teenya biyya tanaati irra gabbu'aadhaa gatiin akka nuti achi yaannee miti wanni hundi garuu gaa keessa seennee gana irra seenne waa hunda gaa booda isaanii akkana nuun jeellee akka nuun hin jenne waa hunda ni laalla walumaanuu keessa seennee nutis biyyaas laallee isiniif waraabna kanaafuu garuu akka seetanii miti taamma harkaa qabnu booleetti nama qabanii maareen san kijibaa isiniin jenna kanuma isinitti. Ayee soofaan keenya galatoomii anis wanna asirra dabalu jechuudha booleetti hoggaa gadi buunee jennu sirritti nu qeebalan kabajaan achitti nu godhan iyyuu kabajaa guddaadha waan nu barbaannu hunda nu godhaniitiin garanaa dhufne. Kanaaf jechuudha gara biyya keessanii galtaniitiin biyya keessan akka wajjin bilisoomsuu isiniin jenna warri sodaattanii haftan akkana jirti kun magaalaa Finfinnee hedduu namatti tolti. Hanga xumura qophii kennaa immoo nu wajjin turan affeerraa kennaa inshallah bakka hedduu bakka babbareedaa deemnee isinii waraabna. Ani immoo magaalaa Finfinnee gadhiisee ba'uunatti fakkaataa hin jiru maaliif yoo jettan dura biyya kana dhufee biyya biraa deema jedhee yaadee ture na bareeddee jirti sirriitti natti toltee jirti ugurta akkaayyuun deemu asuma taayitiin viidiyoo babbareeda isinii dalagaa na hordofaa na wajjin turaa isiniin jedha.